kun kan daawwachaa jirtan qophii bashannana aartii. Qophiin bashannana aartii yeroo kamuu sa'aa kana ajandaa fi mata duree irratti hawaasa isaa bashannansiisu qabatee isinii dhiyaata. Hamma xumura sagantaa keenyaatti akkan faana turtaniin afeerraa keenya. Ani nagaa qaba isin nagaa qabdu kan alaaf kan biyyaa Oromoonni hunduu kan asiif kan achii kan jiru halaalaa kan baadiyyaa keessas kan jiru magaalaa dargaggoof shamara jaarsaa gadamoojjii ka arsiif ka baalee ka baddaaf gammoojjii nageenyi koo kun qilleensarraan taree bu'aa bahii cehee galaana daakee addunyaa naannahee isin haa qaqqabu akka bishaan roobaa bakkuma jirtanitti harka fuula isinii jedhu. Egaa ka guddaa haasa'uuf miti hanumaan akka bashannantan abdii qaba gara xumuraatti waan jiru rakkina waliin taanee furree kanarratti itti nuu dabalta kanarratti nurraa hir'ifta kalkuleeshinii kamiinuu isinis keessoo teessaniin koomenti akka gootan yaada qabdanii fi qeeqa qabdan asuma ollaa kenna ta'oo tennam beeytanii dhuftanii akka waan hintanii isiniin jedha galatooma horaa bulaa deebana.